buustanii nuun jedheen beeku. Araana waar gorii jennaan. Araana waar goseeni. Isin irratti madhakinoo. Isin irratti لا مقبليسا قلنا نورنا مكان دي مدي تاي سينا برا أونيتي أو تريو أنتم تقولين ملي أنا وارد نون درا أما ورا سر جرو كنا نون درا أنا وارد كنا مايو نمو مننا منداتو سينا ajaa'iba faayoo mootiiti. Kan mana hundaa seentaa kan mana hundaa seentu kan nama ija tokkoon laaltu. Amiinoon illee akkasuma na bira jiraatteef isin hin jajuan. Amiinoon illee hin seenu gaafa seene garuu namni gastiitti ergate kun artistiidha. Osoo bakka hojiillee jiru akkanumatti walaalee jedhee wannoon jedhu. Kun nama jabaadha hin jedhu nama hin filatu. Sadaffaan immoo eenyu? Ana makka kiyyatti Anwaarin irra jagabee Anwaar mana nama hundaatu seena. Ani boosii tiktookiti godhe ani guyyumaan mana bana guyyumaan arga. Sadaffaan eenyudha? Daagim. Artist Daagim. Dhugaa dubbatan gaafiroomni hin badu na of kalchikaa. Ana waar. Dhugaan ilmoo rabbiiti yoo dogongora kee ta'e boruuf ni sirreeffatta. Ilmaan Oromoo ija takkaan laalii mana gadi waasoo argite ittuma gorii yoo seenullee baatte ilmaan Oromoo nagaa tokkummaan keessan namatti tola jedhi bira darbi. Kanaaf yoon immoo si qeeqa ta'e dhiifama naa godhee ani qoosumaaf jedhee garuu immoo waan kana sirraa waan jibbeef nama jaalatanitti waa himani. Lammata immoo Amiinoo mucaa wannoo sani sagalee ta'aa fi rabbii keessanii jedhaatu. Mucaa walaloo dubbisu sana gammaas buuteen isaa eessa akka ga'e hin agarree sagalee ta'aa fi maaloo isaafillee. Muneessaa Pirees moo? Muneessaa Pirees yaa. Waan bareedu. Mucaan sun nama mana keessanitti deddeebi'aa ture nama baay'ee cimaadha nama waa'ee siyaasaa kana wal qabatee affanameedha isaafillee sagalee ta'aa fi lammata immoo gochi isin gochaa jirtanii fi wanti isin irratti haasa'aa jirtan wanta baay'ee das nama jedhu wanti tokkummaa kun egaa barbaachisaadha namni haga danda'ame namni haguma yaadu haguma beeku waa dubbata haguma waa xiinxalu waa dubbata namoota isin qeequllee hin balaaleffatina namoota isin gorsullee wannoon jedhinan mega gara haadha takkaa keessaa yoo ba'ee namni bifa tokkoon hin jiraatu yaada tokko hin qabaatu duraa tokkummaa dhabuu fi garagara faca'uu kanatu waa hundaaf nu saaxile kan maaliif ta'e jedhee gadda ibsatullee akkuma jiru kan baga ta'e jedhee gammachuu ibsatellee jira gama lachiyyuu jechuudha. Kun immoo dadhabbina sammuu isaati malee manni kee yoo aare kiyya gubachuuf karoora irra akka jiru kuni beekamaadha. Tokko tuqanii tokko dhiisaan jiranii namoota dadhaboo akkasiisan wajjiniin maaliif akkas jedhan jechuurra. Waasi gaafa daawwanneet dubbiin teeti gidduu kana torban darbe waa'ee amantii islaamummaa masgiida jala jiisurraa haasaa turree har'allee kanumarra jirra. Torbaanuma kana keessa osoo kalimaaf dheengadda keessa manni amantii ortodoksii ka gubate jira yookaan mootu ka jiisame jira mee waan kanarraa waan information tiktookii kanarra deemaa ture tokko waan argaa tureef waan akkasii sun jira. Dhugaa dubbachuu fi mana amantaa gubatee amma jedhan kana odeeffannoo hin qabu garuu immoo Arsiitti jechuudha karaa Itayyamoo eessa naannoo sanitti mana amantaa keessatti namoota lubbuun darbe jira. Tuma seenanii jechuudha. Malee masgiida gubateen dhageenye masgiiduma duraasanii irra deebisanii oduudhuma baay'isuuf irra deebisanii. Ortodoksii kana gaafachaa jira. Kanuma ortodoksiitu iyyuu Arsii bahaatitti karaa Itayyaati moo karaa dheeraa ta'ee hin beeku addan baafanne manuma amantii keessatti osoo mana amantiin ta'ini namoota 4 moo namoota 5 achi keessatti miidhanii jedhan hagam akka dhugaa ta'e qabatamaadha wanti hin beeku hin jiru. Mana amantii gubate jedhan immoo kanuma duraa san deebisan malee mana amantii gubate hin dhageenye. Warri immoo waan akkasii kana godhu
warruma soddaatitu kan handuraa san kaasee afarsaa jira malee karageenyaa miti. Dubbiidhaan wal fakkeessuuf dubbiidhaan wal faalleessuuf akkas godhan malee isa ammaanatti hin fakkaatu. Agas mara badaallee odeeffannoo qabaachuu baadhu. Kan ammaati miti. Ulfadhu. Yaada siyaa. Kana beekat. Kana koo beekaa akka gochaa jiran hin beektan isin. Yaa beekama. Nuti asuma siyaasa ofillee warri isaanii jalaa kufillee waan kanallee Oromoo gidduu seenanii keessa taphachuudhaaf Oromoo amantii warroonni immoo waan akkasii gochaa jiran isaanuma malee ijoolleen Oromoo keenyaa ba'anii waan akkana jedhanii wanti dubbatan hin jiran illee dhagaatuman ture argaatuman ture. Yaa dhugaa galatoon. Sinaaf Abdiisaa artistoota malee mana kan kennamne biraan seenuu keessatti hawwineet artistii miti. Oromiyaa Finfinneen artistii miti namni birollee jechuudha. Garuu si seensaa ture neetworkii kan keetu si baasaa ture. Akkasii galatoomee hawwineetti ennaa Oromiyaa Finfinneen gara kan ne jirraa yaada ture quba qabda. Carraan kee tobbileessi kiyya. Ayyee galatoon. Jalqaba assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akkam jirtan nagaa keessanii hundi keessan. Waalaikum salam warahmatullahi wabarakatuh. Yooneen garuu baadhee wanni irratti dubbataa jirtanii akkama xiqqoonaa ifattillee waanuma biyya keessatti himaa jiru raayina fakkaati. Waan san irraa dubbataa jirraa wanti akkaataan nuti irraa dubbataa jirru masgiida kadiigaa jiru mootummaadha. Nuti mootuu Oromoon mootuu sababa kanatti amantiidhaan gandaa waan akkasiitiin wal qoonnee wal arrabnu. Bal'ifnee yaaduu qabne kan jedhurraa mari'ataa jirra. Akka Oromoo waliin tuyne gandalleen amantiidhaan waliin qoonnee yaada kanarraa waan kennitu waan masgiida jigarrallee masgiida kan kenniif akkaataa itti sagalee taatu ibsadhu galatoota bilisii. Rabbi tokkoon godhin. Itti aansee daggalchuu keetii fi galatoomin jedha. So wanni kuni kaleellee guyyaa san durallee bakka hedduutti irratti dubbataa turre. Akkuma ati jettee ka'umsa dubbiitiif akka ta'u hojiin kun hojii mootummaati malee hojii hawaasaatii miti. Hawaasni tuulamaa gabbayee masjidan diinee uummanni kennas wanni beeku qabu kana nutis ni beekna. Maaliif ammoo namoonni hedduun dhiifama naa godha. Warra as jala jirtanis yooniin kana jedhu nama maraan jechuu biyyaa miti. Girri isaan hedduu kasammoonni bilchaatinii fi kama ajandaa fuulduratti darban qabatee sooshaal miidiyaa kana gubbaa deemu waa hedduu waan hin galinii fi waan galeef illee walitti lallaaqu jira. Kanaafuu wanni jechuu barbaadu maalidha? Look, akkuma reef jedhee akkumallee ati jettee hojiin kun hojii mootummaati. Mootummaan kun yakka hedduu dalagee jira, waan hedduu lallaaqamee jira jechuudha. Tokkoffaa wanni jechuu barbaadu namoota suura artisti Haacaaluu gadi garagalchanii waan garagaraa gochaa jiran kuni fedhii uummata Oromootii miti, fedhii uummata Muslimaatii miti. Har'an tana Haacaaluu Hundeessaa osoo jiraate gocha kana namni isa dura bahee balaaleffatu hin jira jedhee yaadu jechuudha akkanuma. So warri kana godhu warra ajandaatti kennamee uummata kana addaan facaasuudhaaf gargar facaasanii fedhii siyaasa isaaniitii fi fedhii amma biyya keessatti itti uumame ba'uuf waan kana waan gochaa jiraniif namni keenya kana hubachuu danda'u qaba jechuudha. Mootummaan kun gara hedduun cinqaa keessa jira jechuudha. Xabshii maallaqaatu jira, xabshii siyaasa keessa jira jechuudha. Kanaaf kana keessaa ba'uudhaaf wanni inni gochuu barbaadu baay'ee wanni kun tireendii mootummaa biyya saniiti. Mootummaan biyya sanii uummata walitti buusuun malee uummata nagaa gootee nagaa uummata buustee biyya san bulchitee hin beektu. Kanaaf kuni haga hubbeen irraa kaafnee wanni isaan gochaa turan warri daraan isaan wajjin turan irraa waan kana dhaalanii dhufanii jechuudha jarrumillee. Kanaaf ammas waanuma kana appilaayi gochaa jiran jechuudha. Kanaaf uummanni keenya waan kana hubachuu danda'u qaba. Lafa tuulamaa isaan baana, lafa tuulamaa qotee bulaa tuulamaatiin miti irraa fayyadamaa jiru. Isaanumatu gurguratee ittiin badhaadhaa jira jechuudha. Okay? Namni keenya kana hubachuu dadhabee asii walitti garagaree dubbii masjida diiguu qofa osoo hin taane dubbii xabshii isaanii itti bahuu fi ofii isaaniitti ittiin badhaadhuuf malee nama tuulamaa kamiyyuu ittiin badhaasuuf yookaan ittiin jireenya isaa ittiin jijjiiruuf hin jechuudha.
Inni tokko kana. Inni biraa namni amantii jechuun uummanni tuulamaatis gaafa rakkoon kanaan dura isaan qunnamte dhufanitti bakkee garaagaraa uummatuma isaanii kan keessa qubatanii jiraataa turanii har'as ni jiraatanii borus ni jiraatanii jechuudha. Lafti tuulamni addatti qabu hin jiru, lafti Oromoon biraatis addatti qabu hin jiru jechuudha. Oromoon waan qabu walitti qaba jechuudha. Amantiin waan biraa ta'ee amantii abbaa waan fedhetti amanuu danda'a. Akkasumatti turrellee jechuudha. Waliin jireenya immoo tuyyuu waan biraati jechuudha. Kanaaf namni keenya hubatee kana beekuu danda'u qaba jechuudha. So akka waliigalaatitti masjidni diigame uummata kiristaanaa jaalatanii osoo hin taane bu'aa mataa isaaniitiif jechuudha. Gurgurachuudhaaf ittiin badhaadhuudhaaf kana beekuu danda'u qaba jechuudha namatti. So kana waan ta'eef har'as ta'ee mootummaan ammoo ni deemti ni dhufti jechuudha tabira. Akkuma wayyaaneen gaggeeffamte jarri tunillee gaafa guyyaan isaanii gahe ni deeman jechuudha. Gaafsa akka walitti hafuu uummata waan bisaan wal nyaachisaa jiranii fi wal nyaachisuuf deemanii fi wal dura dhaabuu jiranii kanaa jechuudha. Kanaaf namni keenya kana hubachuu danda'u qaba jechuudha. Kanaafuyyuu waan nuun galle keessa seennee laaquu osoo hin taane akkuma kanaan dura wajjin jiraataa turretti waliin jiraachuun baay'ee barbaachisaadha jechuudha. Gaafa diinni biraa dhufe uummatuma kanatuyyuu waan tokko waan biraa wanni asitti kaasuu barbaadu. Fakkeenyaaf uummanni keenya uummata kiristaanaa amantii isaanii afaan isaaniitiin barachuu qabanii walii himuu qaban jedhamee gaafa ka'u uummanni kun sirriidha wanni kun jedhee wajjin dhaabataa turre jechuudha. Borus wajjin dhaabannaa jechuudha. Kanaaf akka waliigalaatitti nuti diina waloo qabna jechuudha. Kana beekuu danda'uu qabna. Kana waan ta'eef wanni irratti wal nyaannu hin jiru, wanni irratti wal dhabnus hin jiru jechuudha. Uummata dubbii siyaasaa oofatuuf jecha namni keenya wal cina wal gaarfachuun wal dura dhaabbachuun karaan taaneen wal rifachiisuu fi wal sodaachisuun waa takka waan hin qabneef kana beeknee wanni waan kana godhaa jiru uummata tuulamaatii miti warra maqaa tuulamaatiin mootummaa kana keessa harka qabuu fi bu'aa garaagaraa qabu qofa malee uummata tuulamaa waan kanarraas akka fedhii hin qabne waan kanas akkas hin dalayne nus ni beeknaa. Kanaaf uummanni kunis namni kamiyyuu waan kana hubatee karaan taane wal shakkuu fi karaan taane wal nyaachuun nurraan eegamu. Akkuma reef jedhe uummanni dhuftii ni deemti uummanni walitti hafaa jechuudha. Kana waan taateefuyyuu waan sirrii ta'e irratti wal bira dhaabbachuun barbaachisaa. Waan sirrii hin taane anas ta'ee namni kamiyyuu feetu amantii kiristaanaa hundof, feetu amantii musliimaa hundof, feetu pirootestaantii ta'e, feetu waaqeffataa ta'e waan dhugaatii fi waan uummata keenya walitti fiduu fi waan balaaleffachuu qabnu ammoo akka waliigalaatitti waan dhugaan ta'in balaaleffachuun nama kamirraayyuu eeggamaa jechuudha. Kanaaf namni keenya wanni qabu godhuu qabu isa kana. Kanaafiyyuu masjiida mana amantaa kamiyyuu diiguun sirrii miti. Kana uummanni kun yoo galee dhaabuu danda'uu qabu jechuudha. Wanni kun jaalatanii osoo hin taane isaan balleessuu danda'a waan ta'eefuyyuu jarri kun baay'ee akkuma reef jedhee warra waan tareerraa waa barataa hin jirre jechuudha. Kanaafiyyuu irraa barachuu qabanii wanni kun eessaanuyyuu isaan hin gahu namni keenyas asiif achi shubbisuu dhiisee dhugaa bira dhaabbachuu danda'uu qaba. Kanaafiyyuu wal nyaachuun nuuf hin ta'u gabaa namaaf uumuu osoo hin taane ofii keenyaa waan deemaa jiru kan hubannetti dubbii kanas nuu galee yoo nuu galin callisnee ilaaluu qabna yoo nuu galee immoo waan nuu galirraa akka nuu galetti waan uummata walitti fidu akkasitti dubbachuu danda'uu qabna malee waan uummata keenya addaan dhiitu gabaa namaaf banuu qabnu kanumaan jedha. Gama biraatiin wanni dabaluu barbaadu akka fakkeenyaaf reefu waan tokko kaaftanii turtanii uummanni Habashaa kunis ummata keenya akkuma namni kamiyyuu amma waan sooshaal miidiyaa kanarratti waan deemaa jiru argaa jirtan baay'ee warri duraan Itiyoo 360 warri jedhamu tokko waan isaa haasaa jiran yoo argitan duraan yeroo tokko waa'ee jibbiinsa amantii musliimaa leellisaa turan. Har'a ammoo tuyyuu akka isaan amantii musliimaa kun isaan quuqee waan tokko jechaa jiran jechuudha. Kuni hundi isaa soba jechuudha. Namni marti waan isaa cinqetu jira waan gurgurachuu barbaadu jira malee osoo dhugama fedhii yookaan jaalala kanaa qabaatanii keessumattuu uummata Oromoo waan isaan jechaa turaniif akka isaanitti balaaleffataa turan nu hundi nu beeknaa jechuudha. Kanaaf ija hedduutu banamee jira, afaan hedduutu bineensa hedduutu afaan banee jira. Namni keenya kan hubate haga warra mootummaaf hin jettu kanaan dabalatee jechuudha. Kanaaf uummanni keenya kana hubate waliin jireenya isaa tiifachuu qaba. Manni amantaa kamiyyuu diigamuu qabu wal bira dhaabbachuun barbaachisaadha. Karaan taaneen wal yaadu, karaan taaneen wal shakku kanarraa of eeguu danda'uu qabna. Kanumaan jedha galatamaa isinitti dheeressuun barbaada.
Ayyee ulfaadhu leenca kiyya galatoomii fedha bilchaatanuu kennite ulfaadhu umrii dheeradhu Oromiyaa Finfinnee yaada bilchaataa. Thank you buleessa kiyya. Umar Tulluu. Galatoma so namni seenee jiraate jalaa bu'aa. Ayyee ni jira namni hedduu ergatee jira. Ayyaanillee asin jalaa bu'aa nagaan naa tura Waaqayyo nu haa milkeessu tokkummaan humna tokkummaa keessan cimsaa. Galatoomi hawwinee teenya ulfaadhotillee galata guddaa qabda. Haayoo. Anwar. Ila. Anwar yaada isin sii kennite dhageetteerta? Yoo komiin irraa qabaatidha. Narra deema sumatti. Inni sin dhageenne bara inni miyuuti irra kaaya I think so. Dhageenne bilbila biraa haasofsiisaa ture miyuutii irra ture bilbila biyyaa nama bilbilame. Amiin irra si adeemu ani waan haftisii dabala. Like you are mayu Anwar tunu cala anal relief hayo cala le mana undatu arnan cala le mana undatu sena isin mana kenan senu mana kiya akamati yol sene le irma burra etara muja kana mango ne jinnan la kan ore no mayu no mondan kabaja kajiru rakafni boletin ke namana nabaran dabrini jon namonda jeta kallali sinjati kanwa Woi inte na baka amma ben wa fi bayan amma ben amma dirru kar bi sai dufa ga rabbi ai na ga da bin ko ji ta to mamale inte na abshir difa ma kadabre fa do ko abshir No, mana kiyya seeni jechuun osoo hin taane amma namni nama komatan beektaa yeroo tokko warra artistootaa kun nama tuffatanii mana artistii maleen seenanii waan komii akkasii ka'u. Komii akkasii nuti tokko komii akkasii akka namni isin irratti seenus hin barbaannu isinis akka komatamtan hin barbaannu. Tokkoffaa akka Faayoo Mootii, akka Aminoo Useen, akka Daagim. Bakka afafaa moosiitti daballa. Abshir. Baka gafa bantu ka kirna rakori rakon gabu. Abshir. No. Mana ko miti. Kadabre. Nagata yaye. Rabbi si amil kesuka. Boru corruption si kenna olla. Kan keessa saatee fuudhee qabaani namni as jala jirtan barbadaane wiixata iftaanii kana geemii qabaa geemii isaa sanarratti nam tokkochuu akka irraa nafne irratti argama. Sanqootii dhoontaan immoo juuni makana gaafa 18 immoo faayolleen guyyaa sanbata guddaatirra oolaa guyyaan faayolleen geemii qabdii halkan keessaa sa'aatii 4tti warra naftanyoota wajjin qabdii isillee ammarraa keessanitti yaadaa itti qophaa'aa eegaa isin jedha galatooma hawwine isa ulfaadhu sanyiitiyya. Aye, cuma kan bulan ulfaadha. Kana kan bulan nama berarti kita ambil ulfaadha ini dia. Karawate indirta. Karawate sisa dipa mau juga fai abshir fayo ko. Oromo ranando ada kami amma kajelfa fudate Oromo ranando manuar. Mana berarti udah Oromo ranando udah mencari amat. Mana nama terus Aye, cuma kan tanaga. Gagaan bula. Faayitti boru sibil bila amma dafteen baatu. Eeshi haadha Ayyee mee Umar naga. amartii isaa Umar Tulluu yaada kan kee dabarfadhu leenjaki. Ini daga matana ni. Rana ko. Me takka di famu bartida shara kennu Umar. Naigi takka di famu. Ayye. Urjin turre fitana sente baate urji da faada kenna ya da kenna turjin. Ayye. Tole galatooma dabaree kana naa kennu keessaniif Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinin jedha warra amantaa musliimaa hordoftan. Roonni amantaa biroo hordoftan immoo akkam nagaadhaa naga ooltanii sinin jedha. Kanatti aansuudhaan immoo galatoomaa. Amiinii keenya dhugaa hedduu isin jaalannaa hedduu isin kabajnaa. Artistii keenya dhugaa cuucee ta'ee isin beeka wallaahi aniin tuni dhugaa baay'ee nama boonsitanii addoleen keessanii miidiyaa kanallee baay'ee seenuu yeroo seenuu garuu yaada keessan hedduu ni arga.
dhugaa nuuf jiraadha umrii dheertuu umrii arraageessaa nuuf jiraadha isiniin jennaa dhugatti baay'ee namaa toltanii akkasumas dhugaa baalee bu'aa biyya loowwanii oromiyaa ta'e laaliftu biyya dadaa qabdu annanii dhugaa cuucee ta'e anoo cuucee ta'e isin beeka isin immoo nama guddaa taata isinuu dargaggeessa dhugatti yeroo sanii akkaan namaa toltanii jedha asitti aansuudhaan ana waarii isaanillee ni beeka dhugaa viidiyoo isaanii ilaalaa baay'ee namaa toltanii walumaa galatti nuuf jiraadha jechuu jaalladha. Kanatti aansuudhaan immoo yaaddolee isin irraa dubbachaa turtan tokko dhaga'ellee dhaga'uus baadhu akka nama tokkotti yaada kiyya dabarfachuun dirqama ilma namaati. Namni tokko ni dhalataa ni guddataa ni du'a. Adeemsa kana keessatti namni tokko namummaa isaatiin namni nama ta'ee yaada ofii yookaan hin dabarfanne miirri ittiin dhagaamne lammii ofiitiif ta'ee amantaa ofiitiif hin qoqamne innuu namaa miti. Nuti hundi keenya iyyuu kun beekamaadha. Isin immoo warroonni miidiyaa gurguddaa qabdan sagalee masjiidaa akkasumas wantoonni kamuu yeroo galu jalqaba irratti dubbatuudhaan yeroo baay'ee jechuu keessaniif irra deebi'ee galatoomaa jedha. Amma wantoonni isin wal bira qabdanii ilaalaa jirtan meerra naa deebi'aayyuu amiin jidduudhaan illee baay'ee dhufe dhaggeeffataan turre. Wanti irraa dubbataa turre mootummatu masgiida diigaa jira. Oromoon immootu waan kanarratti Oromoo tuulamaa yookaan Oromoo warra biraa osoo taane mootummaa diigaa jira. Kanaaf sababa kanaan Oromoonni kutaa adda addaa walitti bu'uu hin qabnu. Kutaadhaan wal qooduu hin qabnu. Amantiin Islaamummaa kan nama hundaati. Amantiin Ortodoksii kan Oromoo hundaati. Amantiin Waaqeffannaa illee Protestaantii illee kan Oromoo hundaati. Kanaaf mootummaa irratti haa xiyyeeffannu malee amantiidhaan gandaan wal qooduu haa dhiifnu jennee kanarraa dubbataa jirra. Waliin arrabsinaa, waliin qoodinaa, jabaa keessa mataa gadi garagalchinaa jechaa jirra akkasi.